Amaniif san gatii itti gochuudhaaf fuuldura haa tarkaanfannu. Oromoon tokko. Oromoon tokko. Oromoon amantiin addan bahu. Oromoon gosaan addan bahu. Lagaan addan bahu. Gaaraan addan bahu. Oromoo adda qoodu gattaafatu haabbatu. Haabbatu. Biyya Oromoo irratti abbaan biyya Oromoodha. Oromoodha. Biyya Oromoo irratti namni biraa Oromoo malee murteessuu hin danda'u. Hin danda'u. Warra biraan irra murteessuu irratti deddeebi'u haabbatu.
Daawwattoota walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan qophii keenya marii haala yerootii fi seenaa gootota Oromooti. Sagantaa marii keenya har'aa irratti keessummoota nama sadii qabannee dhiyaanna. Isaanis Jaalle Bohaarsituu Obsaa, Jaal Dachaas Amuumaa fi Jaal Magarsaa Qilxuuti. Keessummoota keenya baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan dhuftanii. Tolega yeroo baay'ee shamarrantu dursa mee Jaalle Bohaarsituu irraanii jalqaba. Jaalle Bohaarsituu mee gabaabsiitii maqaa keetii fi lafatti dhalattee fi yerootti waraana bilisummaa Oromootti dabalamte nu ibsi. Hayyee galatooma duraan dursee waltajjii bareedduu akkanaa tana qopheessanii irratti naaf yeroo keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jaa. Akkanatti aansuudhaan ani maqaan kiyyaa Bohaarsituu Obsaa Ibsaati. Dhaloonni kiyyaa naannaa Galamsoo Daraqquu bakka jaamtutti dhaladhee barri nan qabsootti dabalamee 91 akka lakkoofsa faranjitti 91 akka bilisummaa Oromoo seenetti nuti ijoollee turree itti dabalamnee hawwisummaadhaani. Sanirraa egalee hanga har'aan tanatti walumaan hin jiraa jechuu barbaadeeti. Tole hedduu galatoomi Jaalle Bohaarsituu dhugaadha artistiidhas qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti sirmaattee quba qabna. Hedduu galatoomi Jaalle Magarsaa Qilxuun gaafadha. Jaalle Magarsaa Qilxuu mee atis of ibsiitii baratti waraana bilisummaa Oromootti dabalamte nu kaasi. Hayyee jaalan qabsoo hedduu galatoomaa barri qabsoo bilisummaa Oromoodhaatti dabalamee bara 1988 akka lakkoofsa Awurooppaatti achii fi hanga ammaatti waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo irraa laafannee hin jirru jechuun danda'a. Magarsaa Qilxuu iddoon dhaloota isaa godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo Araddaa Kumgidaayaa Bahaatiin beekamu jechuudha. Hedduu galatoomi Jaalle Magarsaa. Mee atis Jaal Dachaas Wadaay bara qabsootti dabalamtee fi naannaatti dhalatte nu ibsi. Galatooma na affeertanii asirra inni dhiyeessuu keessaniif hedduu galatoomaan isin jaa. Barriin ani qabsootti dabalamee bara 1984 jechuu akka Awurooppaatti jalqaba jechuudha. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloo Araddaa Haqa Mul'isittiin dhaladhe. Achirraa kaasee gammaatti qabsoo bilisummaa Oromoo qaamaanis ta'ii yaadaa fi hojiinis irratti hirmaadheetuma waliin jira jechuudha. Gammaatti qooda keessumaa hin qaba jeetii jaata. Tole Jaal Dachaas hedduu galatoomi. Daawwattoota walabummaa News Network kan waliin mari'achaa jirru kun qophii marii haala yerootii fi seenaa gootota yookaan waraana bilisummaa Oromooti. Jarreen wajjiniin mari'achaa jirru kun hambaa goototaati. Namoota qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hedduu dadhabanii qaamaaf qalbiidhaan irratti dadhabanii madaa'anii fi rakkoo garaagaraa keessa dabarsanii har'a jiranidha. Kanaaf obsaan nu caqasaa mariin keenya itti fufa. Ani kan mari'achiisaa jiru Gammachiis Naadooti.
Tole jaalle gootumsaattan dhufa. Jaalle gootumsa mee walitti dhiyeenya waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo akkam ture barasinii waraana bilisummaa Oromoo keessaa qaamaa fi qalbii hundumaadhaan lolaa turtaniif lolchiisaa turtan. Baay'ee galatooma. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Hawwii, hafuura jaalalaa, hafuura obbolummaa, hafuura qabsaa'ummaadhaa kan isaan qabaniif dhugatti seenaa tokko tokko kan baay'ee garaa nama nyaatu kan hin kaasuu danda'u. Nu guyyaa meeqa midhaanii fi bishaan takkallee hin arkin halkan socho'aadhaa jiru. Kana jaalli qabsoodhaa tokko beelaa'ee dheebodhe yaa jaallan kiyya bishingaa mata dhaqee waan jedhin tokko ni beektanii ta'a bishingaa waggaa dhalaadhaa jiru bubbeen dhuftee mataa irraa darbitee bu'aa hin qabne. Ooruu kanarraa mata dhaqee takka muradhee haala kana nyaata jennaan uummataaf qabsootti moo uummata irratti qabsootti jaaniin hoogganni keenya. Uummataaf qabsootti taanaan akkamitti heeyyama abbaattiin ala halkan ooruu namaa seentee haala murattee jechuudhaani jechuma ji'a saniifuu adabamee jechuudha. Kuni maal nama agarsiisa? Osoo beelooyinnee dheeboonnee saba kanaaf jecha deemaadhaa jirtu haala mata dhaqee mataa hin qabne kan bu'aa hin qabne abbichaafillee muradhee haala kana dheebuudhaan bahuu yennaan uummataaf qabsootti moo uummata irratti qabsootti. Yeroo qabeenya uummata keenya abbaa duubaa kan hin nyaannu kana nuti uummata irratti qabsoonni moo uummataaf qabsoonni jechuudhaani baay'ee qixaaxa waraanaa qixaaxanii jechuudha adabbii waraanaa adabanii ibsasan. Jecha jeef malee hojiidhaan hin garsiifne hin muranne haala sana. Kuni maal nu garsiisa? Hawwii fi jaalalaa fi fedhii waraanni bilisummaa Oromoo woboon uummata isaatiif qabu uummata isaatiif wareegama jechuudha. Nama hawaasaa tokko miidhameenna jechuurra woboodhaatu miidhamee jechuudha irra jaalataa jechuudha waraanni keenya. Jaalala sabaa dhugaan onnee keessa nu gaggaa'anii nu barsiisan jechuudha. Hedduu galatoomi jaalle gootomsa dubbinati dubbatte dubbii jabaadha dubbii ammallee namoonni irraa barachuu qabanidha. Waraanni bilisummaa Oromoo jaalala guddaa uummata Oromootiif qaba kan inni wareegamuufis uummata Oromooti. Uummata Oromoo qabeenya isaattiin bu'uu yoo uummanni Oromoo kenneen malee ofiin hin fudhatu waraanni bilisummaa Oromoo nama hin saamu. Waraanni bilisummaa Oromoo sansakkaa qabaa naamusa qabaa akkuma ati jette ofii beela'ee ofii dheebotee uummata isaa ofii madaa'ee ofii wareegamee uummata isaa baraaree uummata isaa dandamachiisee kan jiraachaa as ga'edha. Maaliif kana kaafnee yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo nama ajjeesaa waraanni bilisummaa Oromoo maal godhaa jedhanii warri diinni uummata Oromoo yeroo afarsantu jira kanaaf jenneetu kana kaasnee mee jaalle Dachaas ittiin dhufa. Jaaldachaas gaafa lolaa turtanii gargaarsaaf dhiyeessii eessaa argattu? Dhiyeessii qabdu? Baajata gahaa qabdu? Hidhannoo eessaa guuttattu? Gargaarsa guddaa qabdu kan ittiin gargaaramtanii lolaa turtanii isin dudduuba maaltu ture? Gaafii gaarii gaafiin kun silaa gaafii anaaf ka'uu miti gaafii hooggana dhaabaa olaanaa ka'u ture garuu haa ta'uuti ati hanga ta'eefuu numaan tattaafadha maaliif nuti akka lamatti lafa sii kaaya bara dargii bara dargiin lolaa turre sanitti dhiyeessiin nuti argannus dilasii miti ummatuma keenyaa fi kanumarraa arganna malee bakki nuti irraa argannus hin jirtu. Sanuma keessa qabsoo godhaa turre gaa hoogganni dhaabaa kun gara irraa fiduuf garatti fidu gaa isumaat akka caasaa dhaabaati wannummaan dhufti. Ifuma irratti hirkanneetuma uummata keenya irratti hirkannee qabsoo godhaa turre. Qabeenya uummata keenyaati jechuudha guddaan kan qabsoon godhaa turre. Qabsoo tanaan goonee asiin geenye jechuudha bara dargiitis chaartara sanittiin ol dhufne. Lafti nuti irratti qabsoo godhaa turree fi ummanni nuti keessa qabsoo godhaa turre ni hima. Seenaan isaaniitu ni himaa jechuudha. Sangaa waan achitti akkaataan qabsoo nuti itti godhaa turree fi haqni uummata Oromootii fi qabeenya uummata Oromootiin kan nuti qabsoo godhaa turre asiin geenye. Sanirraa dabarree chaartara seenne chaartara keessatti gaa waan tattaamee sangachi tutturreessa waan taames bu'amne eegachii baanes qabsoon tun ammaas ummatuma keenya irratti deebite. Uummata keenya irratti dachaane ummatuma keenya irraa waan arkanne fudhachaa dhaabninis gara silaa jiru irraa gartee gargaarsuma gartee gala alaarraa uummanni keenya waatti erguun
qabsoo tana godhaa turre asiin geenye jechuudha. Irra guddaan yoon nyaataaf dhugaatti uummata keenyarraa arganne kan ittiin lollu irra guddaa diina keenyarraa argachaa ture. Diinumarraa fudhanne jechuudha. Diinumarraa hiikkanne diinumaan lolaa turre akkaataan nuti qabsootti godhaa turre akkasuma jechuu barbaadeeti. Irra guddaan uummatuma keenya irratti hirkanneet qabsoo godhaa turre. Toledaa jaaldachaas hedduu galatoomi. Anis quban qaba irra guddaa waraanni bilisummaa Oromoo keessaa yoo waraanni bahaa naannoo kibbaa jiru irra guddaa isaa yeroo dargiis ta'u yeroo wayyaanee kana ofirratti hirkannoodhaan uummata isaa irratti hirkatee diina isaa irraa hidhatee lolaa ture kun beekamaadha. Kan ergi chaartera boodas hedduu dandamateef inni guddaan isa kana ofirratti hirkannoodhaaf waan loluu fi ani dirree dhiyaa keessatti lolaa ture. Dirree dhiyaa keessatti ofirratti hirkannoodhaan uummata keenya irratti hirkannoodhaan lolluusi haga tokko dhiyeessii ni qabna biyya ollaarraa fakkeenyaaf Sudaan fa'i irratti jechuudha. Sudaan fa'i irraa dhiyeessii argannaa. Dhiyeessiin gargaarsi uummati keenya hawaasni keenya biyya alaa ergu karaa sanaan naannee dhufee sirriitti nu gahaa ture. Garuu inni suni baagaan turre quba qabna. Bayi ofirratti hirkannoodhaan jabinaan lolaa ture. Uummata isaa irratti hirkatee jechuuf hin jedhee jaalbaarsitu meesitti hin deebi'a. Keessaayyuu goototi jajjaboon wareegamaniiru shamarranis hedduutu kufan qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti baattis hedduu dhaga'amaa ture. Mee gootota shamarran jajjaboo yookaan dhiiras ta'u qondaalotas waraana bilisummaa Oromoos hogganoota gurguddaas si biratti wareegaman kan yaadattu yoo jiraate nuu kaasi. Seenaan galatoomii waa'ee seenaa wareegamtoota qabsoo Oromoo keessatti wareegamanii warri na caalaa qabsoota na dura keessa turanii muuxannoo qabanillee ni jiranii haa ta'u anis hagan danda'utti efan itti dabalamerraa waan hin beekurraa himaa warra immoo na dura seenarraa dhageerraayis yoo waa'ee dubartoota Oromoo qabsoota na keessatti wareegamee yoo jette warra akka Juukii Bareentoo fa'aatu jira. Kun warran seenan dhagaye malee warran ijaan argee miti. Warra akka Juukii Bareentoo fa'aadha. Warra hedduudha dubartoonni hedduudha. Ammoo namoonni hoogganoonni dhaabaa yaadataa bariisoo nama jaamu naman qaaman wajji ture naman yeroo hedduu namoonni seenaa keessatti warroota wareegaman oguu haasee isa hedduun dhaga'u dabreetu malee hedduun dhaga'u kan inni osoo hin kaafne bira kutuu hin dandeenye jaalli yaadataa bariisoo seenan isaa yaadattu karaa hardiim jaamuu karaa hardiim waraanaa naannaa sanii inni abbaa cibirraatiin si'aa achi ture hedduu nama waraana kanaaf hedduu waraanaaf hedduu dhukkubsatu waraana isaa ifiif itti aanuu fedha. Amma osoo gaafa lubbuun jiru waraanni yoo lolarratti madaahanii fi yoo naannaa isaan jiraatan san wanniitu jira maali buseetu jira. Hogguu buseen tun waraana kana nyaatte ifiif inni makiinas ifiif oofaa ifiif walitti guuree madoos taatu ifiif hanga galamsoo fidaa hogguu fide immoo dhugaa wallaahi waan inni yeroon yaadadde hunda garaan kiyya na hammaatu warra gartee warra doktorota wallaanutti hin amanu. Paapayyaa kanafaa karaa hardiim kanarraa fe'anii makiina fidaniif ifiif nama buseen qabdee firii paapayyaa firii isaa wajjin yeroo nyaatan hedduu dawaadha jedhanii waan dhigeetii yaan arge jaalli yaadataan seenan isa yaadattu ifiif kana maangonni kana paapayyaa kana waraana isaa hafide kana ifii isaatiif tajaajila doktorotatti hin amanu ifiif tajaajila namoota akkasii gaa hedduu dhabnee warra akka Hambisaa Soolee warra akka Dahoo Soolee kanneen andahoo soolellee karaa keenyan turre hin beeku Hambisaa Sooleen hin beekaa jaalli yaadataa bariisootti hin beekaa caccabsaa odaa fa'aa hin beekaa seenan isaa na yaadattu namoota kana akka namoota biratti illee hedduu kaafamaan jiran warreen gartee oguu bakka takkatti ibsan hogganoota kana hedduu kaafamaan jiranii namni gaalli kanuma beekurraa hima natti fakkaatte warreen akkanaa kun lakkaa'ameen dhumuu turci jaaniiti jira hogganoonni kun hedduudha karaa sanitti warri wajji turre seenan isaa na yaadattu shamarranis hedduudha kuni akka hogganootatti hin kaase malee ijoollee waraanaa ta'umte lakkoofsan qabdu warri wareegamanii seenan isaa na yaadattu wanni isaan irratti wareegaman sun arraan tan kunoo sadarkaa arra irra jirtu kana geessee jirti sadarkaa
ifa kana geessa jirti gaafa ummanni Oromoo hagarraa kanan dambaqin gartee dukkana keessa gaafa san qabsahaa turanii arraan tanaaf firii godhattee bilchaattee nyaadhamuu malee wanni takka nafne sadarkaa kana geenyeen jagaachirraa kaaniti seenan isaan yaadatu jechuu barbaadeeti. Jaalle bohaarsitu galatoomi dubbii jajjabaa nuu kaastee akkumati jettee gootonni Oromoo hedduutu kufanii qabsoo kanarratti qabsoon kun immoo achiin hin namne jabaatee itti fufee jira bilisummaadhaan namuu malee waan gaarii irra jira dhaalmaan isaanii darbee guddachaa jira malee hin banne firiin isaanii isa jedhu nuu kaastee gootonni yookaan hogganoonni yookaan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo waraana isaanii wallaanuu waraana isaanii bira dhaabbachuu waraana isaanii of dabarsanii miidhamanii waraana isaanii jabeessanii akkasittiin fiduun suni muuxannoo barbaachisaadha. Har'as ijoolleen qabsoo kana dhaalan kanumatti jiru. Hedduu galatoomi. Meejaalle Magarsaatis itti nu dabali waan kanarraa keessaayyuu gootota wareegaman maqaan isaanii hin dhaamne. Keessaa immoo gootota naannoo garaagaraa dhufanii naannoo keessanitti wareegaman naannoo sanatti tololanii wareegaman yoo jiraatan nuu kaasi. Baay'ee galatoomaa seenaan isaan hayattuu galanni isaaniis bilisummaa haa ta'u kaayoon isaan wareegamaniif san karatti nafne ammallee deemaa jirti finiintee jirti qaanqeen isaan nuu qabsiisan san kan amma Oromiyaa bilisitti baasaadhaa jirtu kana rabbi isaan nafsa isaanii kan jannataa haa taasisu warreen akka jaal dursaa maayaafaa jira akkasumatti jaal isbitooreefaa jira warreen hanga ammaa namni kaasu hin jirre akkasumatti immaas jaal guufuuftoo faadhaa jira jaal burqaa faadhaa jira burqaan waajjira abaa'oodhaa kan magaalaa Jijjigaadhaa gaafa chaartaraa san kan biyya kiyya keessa gaafa dhaabni keenya chaartara gidhiise bahii magaalaa keessaa yennaan akkami biyya kiyya irraa bahee eessaan dhagajee kan wayyaanee guutuu Jijjigatti adda isaatiin loleenii wayyaanee lafarra raffisee deebi'ee ufuufillee gawaan durumaanuu nama 15 qofaa waajjira Jijjigaa kana keessa jiraachaa ture ifiniif wareegee jechuun tokkicha booda guddaadha wayyaanee lafarraa dugu gootota akkanaa kan namni maqaa isaanii kaasu hin jirreetu jira tokkoo fi lamaa miti kam himeetiin kam dhiisaa waliin hin danda'atu ammoo warreen akka isbitooree warreen akka dursaa maayaa diinatti harka kennuudhaa fi qabeenya kiyya diina harka kaayuu qabeenya dhaabaa diina harka kaayuu jeeti yeroo chaartararraa bahanii akkanatti wayyaanee fi shaabiyaan wal keessa maktee uummata waraana keenya barbaadu kana goda keessatti marfamee diinaan akka ta'u dhabnaan qabeenya dhaabaa diina harka hin seenu jee qabeenya gubee goda keessatti lubbuu isaatiis shukutii isaatiif wareegee gootummaadha kun gootummaadhaa fi iccitiin dhaabicha keenyaa waraana keenyaa kun akkamitti diina harka seentii jechuudhaaf galmeelee hunda gubee ofii isaatiif wareege haadha mana isaatiillee goda keessa waliin jirtu isiillee wareege jechuudha iccitii dhaaba kanaa himti jechuudhaaf kun namni haala akkanaa kun ta'u haala akkanaa kan hojjetu fadhii fi qabsoo bilisummaa Oromootii fi dhaaba kana diina jalaa dandamachiisuudhaaf jecha haadha mana isaa wareegee ifillee takkitti booda ifin wareege waan baay'ee garaa nama nyaatti namoota akkasii san kaasuu dhabuun hedduu nama gaddisiisa ammallee maal. Tole galatoomi jaalle Magarsaa seenaa guddaa kaaste hedduudha gootonni akkasittiin ofii isaaniif harkaan laannu diin harkatti hin kufnu jedhanii ofii isaanii nuuf wareeganii nama akka ati kaastuu kun hedduudha nama akka guutuu caalifaa abbayeefaa warra boombii irratti kufee gubate dookimentii fi waan jiru wajjin gubateetu jira hedduu nama gaddisiisa. Jaaldachaas amumaa itti nu dabali dubbiin kun dubbii cimaadha dubbii salphaa miti gootota wareegaman keessaayyuu sagantaan marii haala yeroo fi sagantaa seenaa gootota Oromoo kun gootota wareegaman seenaan isaanii hin kaane hin yaadatamne hedduu yaadachiisuudhaa fi seenaa irratti galmeeffachuuf jennee akkas goonaa mariin kun kan kana ilaallatudha waan ta'eef mee atis irraa nuu kaasi maaloo. Galatooma. Kan biraatti immoo wanni ani jechuu barbaadu dhaggeeffattoota keenyaa fi uummatuma gartee miidiyaa kanarraa nu dhaggeeffataa jiruuf warreen sagaleen isaanii amma dura gartee hin dhagahamin
kana kaafna jechaa jirra malee warreen tana dura gartee maqaan isaanii hedduu kaka'amaa jiru. Kaasuu dhabu maqaa isaanii kaasuu dhabu yoo kaasuu dhabnellee wallaalaaf akkan dhiisin nu beekuu qabdan. Maaliif wareegamtoonni kuni lakkoo isan qaban. Anamma yooniin gattarrise yoo xiqqaate humanii caalaa jechuun yoo maqaa namoota kanaan gattarrisee hima je'e namoota kumarra hedduudha. Kan biraa rakkoon nuti qabnu keessattuu gara bahaa kanatti rakkoon nuti qabnu maqaa namoota kana maqaa warra isaaniitti wajjin wallaalu maqaa warra irraa dhalataniitti wajjin wallaalu. Kan nuti asirratti kaafnu maqaa abbootii osoo hin taane maquma inni dhaaba kana keessatti ittiin beekamu yaamaa jirra malee maqaa gartee inni gartee warra isaaniitti ittiin beeku firri ittiin beeku hin beeknu. Kana wallaaluu keenyaaf dhiifama nu godhaa isin jenna kana tokko kana kaan hin jiru. Kan biraati immoo warreen gartee maqaan isaanii hin yaamamin keessattuu baruma dargiisan warra hooggana dhaabaa kana sadarkaa ol'aanaatti hojjechaa turan keessa kanneen maqaan isaanii dhaamin jiru hunda maqaa hoogganoonni hogguu maqaa isaanii namoota maqaa yaamanii sin kaasin bira hukkutanii jiranii jira. Kanka Leencoo Elemoo kana hoogganoonnummaan dhaabaa kunu wanni isaan dhiisanii fi bira hukkutaniif na dhibe ni wallaalanii ni dagatanii waan isaan naagalu dide Leencoo Elemooti. Innis bara 87 na fakkaata 87 kana keessa wareegame. Kaan immaas kan akka isaa wayyeessaa Doonyoo Janiini inni kunis akkasuma wareegame hoogganuma dhaabaa olaanaadha. Nu wajjin duula deemaa turanii ni wareegame jechuun kunis an dhiyaatee wallaggatee hin beeku inni kunis garanuma. Kanaaf warreen akkanaa kana fa'aadha jechuun warreen hooggana beeku warra sadarkaa oliiti jechuun warra silaa akka har'aan tana shanee gumii takkaa gumii sabaa jaan kana jechuun yeroo sanitti warri kun kan wajji deemanii nu wajjin lolaa turan nu wajjin qabsoo tana gaggeessaa turan akkasiiti jechuun gammachiis dhaaballee deengadda kaasanii jiranii warreen kun maqaan isaanii hedduun qabu maqaa warra maqaan isaanii mul'anne akka addee isaa waaqootii fi turee iloofa. Kan biraa immoo warreen gartee sadarkaa jalaatti illee ajajaa turan hangan qaban jechuudha. Kanaaf murataa sabaa daraaraa dhaabaa kun ijoollee daa'ima waliin dhaaba kana keessatti barannee waliin guddannee nu waliin guddateetu Soomaaliyaa bu'ee Soomaaliyaa irraa osoo ol deemu bara 1988 hogguu kora sabaa taa'uuf deemamu warra haratti wareegame jechuu isaaf Bareentoo Dooyyoo fa'aa waliin wareegame ijoollee baaleeti inni akkasii ayyaantuu dagaatiif gaaddisaa dagaatiif ayyaantuu dagaa kun obboleeyyanii ilmaan haadhaa ilmaan abbaati. Maqaan isii kan warra Safiyyaa Ahmadii Abdii jedhamti inni gurbadii gaaddisaan ammoo Haamil Ahmadee jedhama. Kanaaf warreen akkanaa kanaa jira Ejersoo Daadhii kunii fi Gadaa Daadhiitis obboleeyyanii warra qabsoo tanarratti wareegan. Isaan malee namni biraallee kan wareegames ni jira. Abbaan isaallee ammaas akkasumatti warra wareegame jechuudha. Ijoollee kutaa Arsiiti. Murataa Sabaatii jira. Murataa Sabaa kunis akkanumatti qabsoo kanarratti wareegamee jira. Warri kun warra bara dargiite jechuudha. Warreen ammas himaa jiru kuni. Ammoo kana keessa bara dargiitis kaanis namni kun wal keessa laaqameetuma jira. Akkasitti na adda baafachuu qabda. Shigidoo jira. Shigidoo kana abbaa isaanii wallaalee. Shigidoon kunis ijoollee kutaa Arsiiti. Kuulanii Habroo jedhanii micoon intalti dubraatis tan qabsoo kanarratti wareegamte ijoollee Daaroo Rabuuti. Daraartuu Roobaa akkasuma ijoollee Daaroo Rabuutis illeen Harargeedha. Kuulanii Boruuti ijoollee Harargee Bahaati. Caccabsaa Wadaay akkasuma caccabsaa Tumsaa fi Limuu Tumsaa jedhanii ilmaan abbaati ilmaan haadhaati warra qabsoo tanarra wareegame. Daakaa Galmaa inni illee qabsoo tanarra wareegame mucaan kunis ijoolleedha. Warra ijoollummaan qabsoo tana waliin dabaramnee waliin qabsoo tanatti sadarkaa gaa inni nu biraa wareegamee dhufe jechuudha. Akkuma Gadaa Daadhiiti jechuudha. Gadaa Daadhiitis warra waliin kana qabsoo tanatti waliin dabalamnee walumaan qabsoo tana godhaa turre jechuudha. Kan biraa
beekamaa boruu yookaan kuusaa kan jedhamu jiru gurbaan kunis qabsoo tanarratti wareegame miseensa haayidaa dhaabaati warra ijoollee dhaabni kun guddise warra nu dura guddate jechuudha qabsoo kanarra guddate kanaaf ani namoonni gartee qabsoo tanarratti wareegame kanneen akka Dayyaas Daadhii Murataa Sabaa Murataa Daadhii lakkoofsaan namoonni kun amma yoon isinitti kijibe malee amma waraqaan harkaa qabu tuni nama 50 Dora nama 56tiin harkaa qaba amma jechuun kaniin amma harkaa qabu jechuun kana malee immoo nama 100 fi wayi kaniin barreessee harkaa qabu. Kanaaf namoota kan hundaa'uu yaamnee tarrifnee gaffixuun hedduu ni ulfaata garuu akka dokumentiitti waliif barreessinee waliif kaa'uu dandeenya. Jaallan qabsoo kanarratti wareegame lakkoofsaan namni lakkaa'ee fixuu danda'u hin jiru jechuudha. Amma ilmaan abbaa tokkootu jechuudha. Ilmaan abbaa tokkootu amma akkamma gadaa maali gadaa daadhii san ilmaan abbaa tokkoo jechuudha. Isaa fi ejersoo daadhii san limuutumsa ilmaan abbaa tokkoo amma warreen abbaa tokkoo jechuudha. Akka gaaddisaa dagaa akka dursaa tattam ibsaa tattam warreen kun warreen akkanaa kun hedduudha. Warreen akka amma dawoo sooleeti fambisaa soolee kanaaf dawoo sooleeti fambisaa soolee obboleeyyan isaanii nama 4 jechuudha qabsoo tanarratti wareegan ilmaan abbaa tokko jechuudha. Kanaaf warreen akkanaa kana hedduutu jira. Kan maqaan hin kaa'amin jechuudha. Kanaaf irra deebinee guyyaa tokkoon waan lakkooyneef hin nuusi miti kaanis gaaguna gaafatte irra deebinaa siifin deebisaa akka xiqqishoo maqaan moota kanaas yaameetiin gaafii teettatti aantutti si deebi'a. Limutumsaatti fi wanti dubbadde daakaa galmaa beekamaa dheereessa amuuma roobii ibsaa yookaan Adam Musa adeera isaati kunis Abdurmaan Ibroo Malaqaa jedhanii adeera isaati. Warreen biraalleen Birbirsoo Horee Lammeessaa Ibsaa Lammeessaa Leencoo kunis lama. Tokko bara dargiite bara 1985 wantitti naannoo araddaa haqamullis jechuun akka beekamutti burraaqa bakka jedhamtutti wareegame tokko immoo bara 1999 kana ijoollee baaleeti gara jaarsoo sanitti wareegame isaan kunis lama habroo boruu Fidaa Dureessoo Murataa Raamis Abbichuu Ibsaa yookaan Aliyyii Xaahir Abdataa Daa'ee Daraaraa Dhaabaa Daraaraan Dhaabaa kunis lama kan inni si kaase malee kabiraa jira inni kunis ijoolluma baaleeti. Fayyinaa Daadhii Irraantuu Sabaa Dursaa Hatattam jenne kanaaf maqoota namoota hedduuti gaana maqoota namoota hedduutiin tarreeffadhee harmarraa qaba kaanis yoo hiree argadhe yeroo biraatiin ittiin isinii deebi'a ammaaf hangalma irratti isin dhaaba jechuu gammachiisa. Jaaldachaas dhugaa dubbachuudhaaf hojii guddaadha. Galmeen ati qabattee jirtu kuni akkuma carraa kanaani galmee akkasii kana jaallan waraana bilisummaa Oromoo turtan qondaalota miseensota hogganoota turtan galmee akkasii kan akka nuu qabattan barbaanna. Ittaansee immoo jaaldachaasii fi jaallan kun nuti gurmuu qabsaa'ota waraana bilisummaa Oromoo keessa jirraa galmee kana sassaabbachaa jirraa galmeen kuni seenaadhaaf barbaachisaa keessaayyuu jaaldachaas immoo warra kana keessa jira waan ta'eef dhimma kana irratti itti gaafatama qabaa kan amaanaa isinitti laadhanna gootota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamanii akka nu galmee isaanii nu qabattan utuu dubbannu eenyu ammumaa obboleessa keeti moo maqaa tolte oldee jaaldachaas ilmaadeera kiyyaatti ilmaani Oromoo maatii tokko keessaati maatii tokko keessaa namoota 3-4 wareegame baatti dhiyatti giddugalatti Oromiyaa keessatti maatiin olumaa gala dhabame jira. Nayyaa daddani dirree dhiyaa kana keessatti maatii maolii gala dhabame abbaan isaatis ajjeefame ijoolleen immoo qabsoo irratti wareegaman hedduutu jira. Daawwattoota walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan qophii seenaa gootota Oromoo fi haala yerooti. Qophii kana irratti kan waliin mari'ataa jirru jaallee bohaarsituu fi jaallee Dachaasii fi jaallee Magarsaa Qilxuuti.
mariin keenya itti fufaa. Mee jaalle Magarsaattiin deebi'a. Jaal Magarsa mee yeroo waraana bilisummaa Oromoo kana keessatti lolaa turtanii hundumtiyyuu darabeedhaan olirraa dhaalaa dhufe isin dura kan turantu jiru. Isin immoo ergasiitti dhuftan isin booda immoo kan dhufantu jiru. Akkasittiin dhufe. Mee hariiroon waraana bilisummaa Oromootii fi hoggana isaa gidduu ture akkam? Hariiroon qondaalotaa fi waraana gidduu ture. Qondaalotaaf hoggana gidduu ture. Waraanumaaf hoggana gidduu ture immoo maal fakkaata meerraa nuu kaasi? Jaalan baay'ee galatooma hariiroon hoogganaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoodhaa jidduu ture. Dhugatti hoogganaa waraana kana hoogganu hundaa'u akka hoogganaatti ilaalu akka jaala qabxoo akka hiriyyaa akka obboleessaa akka qabsaawaa lubbuu isaa isaaf dabarsuun laala malee kan deem kana ta'e ani hoogganaadha jechuun hin jiru waraana bilisummaa Oromoo keessatti. Ol aanaa isaatii fi miseensi qawwee qofaa jechuu danda'u qawwee tokkitti isaa qofaa jechuu danda'u maqaadhaa fi seeraa fi wal gubbaadha malee akka jaalaniitti hafuura jaallummaadhaa qaban hafuura qabsaa'ummaadhaa waliin qabani nu waliin taphatu nu waliin nu bohaarsu nu gammachiisu dabree midhaan bilcheeffata taatullee hoogganni keenya ani hooggana jee hin boonu dabaree isaa eeggateeti nu bilcheessee nu kanna jechuudha. Kuni waan baay'ee jaalala nama keessatti uumaati jechuudha. Hoogganni guddaan tokko kanatti sadarkaa kanaaf hidheeyne bar'aan siinqixaa hujumaafiin waraana kana ajaja malee an siinqixaa jee dabaree isaa eeggatee midhaan bilcheessee nu kannu waan jaalala hangana jechuu hin dandeenye takka nu keessatti uumaa jechuudha. Kanaaf gara hoogganaa fi miseensota keenya akkasuu jira. Miseensota keenya keessatti namni naamusaa fi saansaankaa eega jechuudha jira. Naamusaa fi saansaankaa jechuu namni oboote hunda ni beeka. Maal akka ta'e qaamisni keewaanii fi kolfiin isaas irraa baate saansaankaadha ala waan ta'eef waan kana suutatti osoo dhaayitaabeetuma ol aantummaa nu barsiisee maaf kana taatan hin jenne yaala kiyya wanni kanaatiif kanaan isinirraa hin toltu kanaaf kana kun akka kana godhadhaa. Haadhaa fi abbaa keenya ta'uu danda'a jechuu dandeenya hoogganni keenya. Dabree akkasuma ammas yeroo hunda wanni irratti xiyyeeffatu akka waraanni keenya kun tokkollee waan waraana jee ummata keessa deemee waan ummanni hin qabne waan ummataan waa fidaa hin jenne yeroo bobbaan adda addaa nama mudatu akka ummata keenya hin miine akka ummata keenya bishaan yoo kananiif bishaan sanitti imaanfatee bishaan san dhugu akka ummanni keenya ummata akkasii hin qabne jee hin ariine hin jibbine fuulee hin guurre irra guddaa sabboonummaan inni waraana keenya keessatti jedhuumu jaalala hawaasa Oromoodhaan jaalala hawaasa kanaaf waan qabsoo hin irra deddeebi'ee kana durallee kaasee hin jira aalaa mataa dhaqee rakkaaf jecha sadarkaa cimaa akka gahee miseensi keenya tokko sanuu kan hin muratin kana muradhee nyaadhu jechuurra ammallee hoogganni keenya wanni nama barsiisu wanni miseensota keenya barsiisu jaalala hawaasaati yeroo guddaa. Kuni fuulduraafillee waraana amma jiruufillee kan fuulduraaf nu dhufullee dhaloota weegireefillee fakkii guddaa haa ta'u jeetii yaadaa jechuudha. Maaliif hawaasa jaalachuun biyya fi jaalachuudha saba fi jaalachuudha qabsoo fi jaalachuudha. Hawaasni keenya miidhamuurra wayyaa bara. Yaa fakkeenyaaf nu bobbaa deemu waan jabaa tokkoon kaasuu barbaade. Nu bobbaa deemu naannoo jaarsoo kana keessatti miseensi hawaasaa tokko lafaa ka'ee hawaasni qawwee sana qottoodhaan dhaheetii waraana kana irraa fudhadhe jeeti qawweedhaan nu bari'e. Ka'ee qottoodhaan nu fiigee jechuudha. Qottoon nu fiigeeti hanga inni qottoodhaan nu rukutu firraa kadhachuun malee hin tuqina ilma Oromooti. Wallaalaadha. Hin tuqina sirna dargii keessatti hin tuqina jechuudhaan ka'ee miseensi san hawaasaa san qottoodhaan jaala keenya rukute. Qottoodhaan yoggaa rukute hin dhiisu waan nun dhiifneef jecha gadi qabee miila jala rasaasaan rukute. Sirna dargii keessa rasaasa tokko dhagee jechuun dargiin
bakka jiru nurratti xiyyeeffatee nurra baamaas. Amma akkasuma wajjiniin doktorii keenya kan waliin deemu isa san hidhee tolchee bareechee dawaa godhee fi waan hunda godhee fi lilmee godhee fi kiniina baay'ee kan waraanaaf deemu kana isaaf kannee ottoo saniin muka muraadhaati akka waraabessitti dhufne hanga namatti dhufu itti ijaaraan hin jedhanii numa kanaan deebinee itti ijaarree jechuudha. Maal nama agarsiisa kun jaalala hawaasaaf qaban. Hawaasa kee ka qottoodhaaf mataa irraa qixxaa'u kana jaalala isaa qusannoo irraa qaban. Hangas takka waraanni irra jirus ka boru dhufuus hangas takka jaalala hawaasa isaanii akka qabaatan jeetiin dhaaman gara kan gootu. Tole hedduu galatoomi jaalle Magarsaa waan gurguddaa nuu kaaste dhugaa dubbachuudhaaf keessaa yoo waa'ee hoogganaa fi qabsaa'ota yookaan miseensota yookaan qondaalota gidduu wanti ture qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaafatama yookaan dirqamadhaan wal caala malee nyaati isaa tokko dhugaatiin isaa tokko uffanni isaa tokko wannoo adda addaan qabu maayinni muudama adda addaa waan namarra miseensota kaan irraa adda ta'e hin qabu kuni dubbiin kuni baay'ee hubatamuu qaba jaarmiyaa hawaasaa keessattis kuni wannoo Oromooti hogganoota dhaabichaa keessattis hubatamuu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo fi hoggana qondaala gidduu garaagarummaan hin jiru. Garaagarummaan jiru garaagarummaa dirqamaati. Malee of tuuluun an akkasii ani qondaala ani olaanaadha jedhanii miseensa tuffachuun waraana tuffachuun hin turre kun gara fuulduraatti illee akka akkasitti itti fufuu barbaanna kun aadaa ta'e itti fufuu qaba warri hin beekne barachuu qabu jechuudha. Inni kan biraani haga sila dubbanne miseensi tokko yookaan miseensi dhaabichaa waraanni bilisummaa Oromoo tokko yookaan qondaalli tokko uummata dura wareegamuu qaba malee uummataa fi uummata ajjeesuu uummata dura dhaabbachuu yoo uummati dogoggorellee lole uummata sana hambisanii qalbiidhaan gorsanii sirreessu malee waa gochuun hin danda'amu ture kunis akka gaariitti hubatamuu qaba. Jaalli Bohaarsitu meesittiin deebi'a kaayyoon goototi Oromoo irratti kufan akkamitti galmagaa jettanii yaaddu. Gaaffiin kun gaggaafatamuu qaba. Dhaamsi goototi kaatanii darban immoo maayin yoom immoo galmagaa meesa kanarraati waan nuu kaasi. Dhugaadhaa kaayoon gootonni wareegamaniif akkitti bakka gahu Oromoon yaada kiyya namni akka beekutti waa ibsa. Kana warri narra beekan jeetis abdadhuu ni jiranii nasirreessuu danda'an ittis dabaluu danda'anii ani akkitti galma gahuu Oromoon bifuma arra jirtu kanaan kana caalaa tokkoomtee waliigaltee waliif abboomtee tokkummaan humna namni yoo tokkummaan qabaanne homaa godhuu hin danda'u. Gartee garaagarummaa jirtullee fakkeenyaaf yoo waan adda addallee fakkeenyaaf dhaabota adda addallee garaagarummaan dhaabotallee yoo jiraatte akka Oromootti sadarkaa arraantan Oromoon kufaatii keessa jirtu gartee duguugaa shanyii kanurra labsame kana hambisuudhaaf gabrummaa tan ofirraa darbuudhaaf Oromoon tokko taatee waliif abboomtee wal jala deemtee wal dhageessee tokko taate malee kaayoo gartee hoogganoonni keenya ilmaan Oromoo qaqqaaliin itti wareegaman san galmaan gahuun akka laafaa kanatti hin taatu. Tokkummaatu galmaan gahaa. Tokko taanee humna takka taanee diinarratti yoo dhagaa walii darbachuu dhiifnee achi diinarra darbanne qofa ha galmaan gahuu dandeenyu. Yoo wal qoqqoonnee miidiyaa kanarraa amma waan hedduu deema fakkeenyaa fi waan hedduu deemu san an keessa deebii asirratti kanaa deema jee ibsullee hin fedhu. Maaliif namuu miidiyaarra oolaa kun nurraa hin eegamu wanni nurraa hin eegamne wanni Oromoorraa hin eegamne arraantan miidiyaa kanarra waan hedduutu deemaa jira. Oromoon namni citaa mana tokkoo haamu waliin saamu jette. Wanni deemnuuf galiin teenya bilisummaadha. Uummanni Oromoo ni barbaadu bilisoomee mirga abbaa biyyummaa fi gonfatuu qaba, argachuu qaba. Kanaafuu kana godhuudhaaf tokko ta'u akka fedhettis taatu wal malee somaan qabnu waliif abboomnee hogganoonni Oromoon dubartiitu dhumaa jira. Hogganoota irraa kaasee miseensotaan dabaliiti. Dubartii ulfaatitu gudeedamaa jira. Dubartii ulfaatitu du'aa jira. Oromoon gartee sadarkaa arra irra jirtu kana qabsoon sadarkaa kana hin geenye dhumaatii gartee
duguuqa shaniitiin sadarkaa arra irra geessu kan irra hin geenye hagaarraa. Ka arra sadarkaa irra jiru kan ammoo humna takka tahuu qofaan galma akeeka deemnu san galii san galmaan ga'uu dandeenya. Kanaafuu yoo akkas taane malee galmaan ga'uun ni jabaatti. Awwanni amma gaafii tana gaafatte irratti uummata asirratti miidiyaa kana laaluu fi uummata Oromoo hundaaf dhaamsalleen qaba baga na gaafatte gaafii tana. Uummanni Oromoodhaa keessa fi alaan hogganoonni keenya yoo hogganoota ni qabnaa warra waa beeku ni qabnaa hayyuu qabnaa gamna qabna wanni nuti hin qabne hin jiru namaa gadii miti saba xiqqaa nun geenyetu amata meeqa nu gabroonfate kanalleen saba kanaa miti Tigreen hedduminaaniiti kan nu gabroonfatte nutumaatu wal cabse Oromoon ifumaaf wal cabsite ifii wal sakaalaa jirra namni tokko har'aan tana qabsoo tanaaf waan takkoo godhee abaluu kana godhee jee galatoonfatanii tarkaanfii itti aantu anis maaliin godhuu qaba isa fakkaachuudhaaf jee waa qabsoo tanaaf bu'aa buusuu caalaa wal sakaalutti irra laafadha wal sakaalutti irra deemte Oromoon maaf tarkaanfata maaf bu'aaf kana buusaa maaliif akka galiin tun galma geessu maaliif godhaa maa takka hara xiyyaan hin ta'iniinis ni jirti waan hedduu asirratti argaa jirtan Oromoon kana keessaa baatee kana dhiiftee abbaan fedhe akkuma Filisxeemsan dhagaa namuu haa darbatu diinarratti dhagaa nuti darbannu diinarratti ta'uu qaba yoo akkas taate galma haleessa Oromoonni hogganoonni hayyoonni Oromoo qaqqaaliin qeeroo fi qarreen qaqqaaliin itti dhabaman san itti kitamaman san galmaan ga'uu hatti dandeenyu yoo waan amma jee kana goone qofa yoo waliin tarkaanfanne qofa yoo habee jala deemne gartee kunis wal habee wallaalarraayis waa fudhatee yoo gamtaan deemne qofa galii geenya. Kanaafuu Oromoon kanarratti hojjechuu qabnaa nuti gartee arraan tana waan nurratti deemaa jiru fuuldurri keenyas maal tahaa arra kanaa nurratti deemaa jira fuuldurri keenya maal tahaa maaltu addeema namuu san isaa beefumaaf haa dhahatu bifa tanaan itti fumnaan Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiisuudha kaayoon jira ammoo hin dhabamnu kanaafuu tokko taanee dhabama kanarraa if hambisuu if dandamachiisuudhaaf Oromoon Profeesara asirra jira asirratti wal qabu walgahii adda addaa godhamtu Profeesara baruu doktoronni hedduu jira Profeesara hedduu jira kuni waan asirrattis walgahii asirratti yeroo hunda ta'an kana hujitti hiikanii ummata Oromootiif bu'aa buusuudhaaf gartee araara buusuudhaaf tattaafachuu qabaniin jaangama kiyyaan akka boorsitutti. Tole jaalle baarsituun artistiidha qaamaaf qalbiin qabsooftuu dargaggummaa isheetti qabsootti dabalamteedha har'allee itti jirti keessaayyuu ga'een shamarran Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti baay'ee olaanaadha. Hedduu galatoomiisiin jedha jaalle bohaarsitu mee jaaldachaas ittiin deebi'a jaaldachaas kaayyoon goototi si biraa kufan yookaan nu biraa kufan irratti kufaniif akkuma amma jaalle bohaarsituun jette Oromiyaa wala boomte ummata Oromoo bilisoomee fi ummanni Oromoo hiireesaa akka murteeffatuudhaaf godhame garuu dhiyeenya kana jijjiiramatu dhufe jedhanii wacamaa ture Oromoon mee aangoo argateera jijjiiramni dhufeera waan akkas akkasii kan jedhamutu ture wareegamni gootonni ati heddumminaan ati akka nama tokkotti beektuu fi jaallan miliyoonaan qabsoo godhan beekan kun kaffalamee fi bu'aama bubuutuu akkasiidhumaaf moo akkami maal jetta waan kana irratti bu'aama xixiqqoo kana jijjiiramu waanuma akkasiitii fi wareegamni ulfaatan kun kaffalame. Galatoomi ani waan kana akka saditti si lafa akka lamatti lafa si kaa maaliif jijjiiramni kun arra qofan dhufne jijjiiramni kun gaafa kaanillee dhufe gaafa takkaas dhufe gaafa chaartara jansanillee dhufeetuma jira jijjiirama kana gaafa dura chaartara seennu nutiin kun gaafa chaartara ol seenuu deemnu waan seenneef qabna gaafa san ammaa tanan beeku gaafa san waan seenneef qabna gaafa sani Oromoo fi Oromiyaa tana ummata Oromoo timnaa ummata kanaan isinis nama akka namaatti bulchuu dandeessanii biyya qabdanii afaan ittiin barat afaan qabdanii kan ittiin dubbatan nama wajji walii galuu dandeessanii biyya keessaniif qabeenya keessanirratti isin abbaa tahaaf gaafa kan chaartara seen kana itti himuudhaaf akka deebinu osoo beenu
Ide binas jennet ummata dhaammanneet mo gol baanu sitti dhaammanneet baan seenne charter qabsoo tokko sangeessina chingeenye qubee fi Oromiyaa achi keenya biraadachaani charter sanirraa baane haa ta'uu didee baan kanarraa kana asgaa akka garrutti akka dhageenyuttis ani yoon sitti hijibe malee soba son sitti himne dhugaanan sitti dhugaadhaan gaafni silaa nuti gartee wanni kun nuun taatu jenne ni dabre asi osoo wanni kun hin dhufin addi bilisummaa Oromoo paartii jaarmaya walitti qabesan walitti walgahii nu yaamee London kanatti walgahii irra ture walgahii sanirratti dhaabni addi bilisummaa Oromoo jaarrate Ogaaden irraa kaasee hundi isaanii jira Amaarrilleen tokko jira paartii tokko jira achirratti walgahii sanirratti gaafa Oromootu aangoo qabata ammarraa kaasee aangoon teessanii aangoon isin harka jirti nuun jedhe Herman Koon kan gaafa kaan Tigree fuudhee achi geesse Oromoo aangoon tun isin harka jirti aangoon ammarraa kaastanu isin tuqaba biyyatan akkanan godhina nummata miidhina akkanan tahina je'ee gaafa inni nutti musaani adda bilisummaa Oromoo wanni kun nuun taane jee silaa didduu qaba nuti adda bilisummaa Oromootiitu waan kana kan aangoo kanarratti ba'uu deemu aangoo kana qabachuu deema jennee eeyne osuma jiru Oromoo aangoon isin harka Oromoo keessaa namni aangoo qabatu abalu jee nutti gaafa san muummichi ministeeraa hammaan tan aangorra jiru kun aangorra jiru fidoo keessatti nuun dhageesse isaa aangoo qabataa jedhee achirratti nutti walgahii adda bilisummaa Oromoo godheerratti kan odaan irratti jaalodaan irratti argame kan ashagut galataa irra jiru ibsaan irra jiru achirratti dhaabbatee miseensi shanii gumii sadii achirra ture achirratti dhaabbatee nutti silaa yeroo san lakki jechuu qabna ta'e an amma wanni kun waan Oromoo aangoo isin harkaa qaba jette addunyaan akka Oromoon nu kennitee jirti akka Oromootti nu kennite wanni kun nu harkaa wal dhooytee jirti dhageesse kanaaf an amma ta'ammaa tana hoogganni dhaabaas yoo laalle achuma walitti qabamee achi taa'u jira amma sa'a ammaa kanatti wanniin an arkaa jiru wanniin an dhagaa jiru ijoolleen bosona jirtu duraan diddee hafte sun achi jirti warri qabsoo tanatti har'aan tana dhibdee taa'aa jiru ijoollee bosona jirtu san qofaa miti ijoolleen bosona jirtu ijoollee bosona jirtu osoo hin ta'e warra achi seene santu qabsoo bilisummaa Oromoo irratti dhibdee taa'aa jira an akka hiyyata guullaallee argu warra achi jiruutu ifii walii galuu didee ifii wal dhaga'uu didee mataa isaaniitiif achitti walii galuu didanii ifii wal dhaga'uu didaniiti qabsoo Oromoo irratti gufuu taa'aa jira an ammoo wanniin asirra jiru qabsoon bilisummaa Oromoo har'a dhibdee keessan seene gaafa addi bilisummaa Oromoo duraan qabsoon tun hoogganni dhaabaa kun akkatti wal adabu akkatti wal gaafatu qaba heeraaf seera qaba heeraaf seera sanii waliin bobbaanee waliin gal gaafni qabsoon tun laaqamte gaafa addi bilisummaa Oromoo dhiibamnee humnaan biyya namaatti baane achirraa kaasee qabsoon tun tartiiba dhabdee jechuudha haga har'aatti tartiiban godhan haqa rabbii yoo feete haga har'aatti tartiiba godhanneen jiru kanaaf ammaan tan aannan aannan jiga jana aangumaaf irraa ol qabatanii jira an amma wanni nan jedhu kan dheengadda walitti faarsinees numaa dheengaddaas walitti faarsee har'aan tanaas kan wal arrabsu jirus warruma dheengadda waliin nutti wal faarseetu wal arrabsaa jira dhiiroo mee waan kana isinummaa warri gartee baatanii bosona keessan jirtan achi waliin tattaa'aa jirtanii walii galaati ummata Oromoon afaan faajjeesina gar tokkotti lakki isin nuun taane yoo jettaniis warri jaarmaa siyaasaa achi jirtan akkaataan itti deemnu kun nuun taane yoo jettan ummata keenyatti gabbaa afaan tokkoon dubbadha ummata keenyan afaan faajjeesinaan jaanaan kana wanni nan dhaamu warra gartee biyya keessa jiruutu warra aangoo amma wanni harkaa jiru hedduu nama rakkifti himuufis nama rakkifti dhiisuufis nama rakkifti akka goonu walii wallaalle kanaaf an walii gala ummata keenyan afaan faajjeesinaan jaan anumaan dhaama ummata warra jaarmaa hooggantoota dhaabaa kan jaarmayoota kan hundi isaanii biyya keessa jira finfinne tattaa'u jiran ummata keenyan afaan faajjeesinaa ummata keenyan dhamaasinaa walii galaan jaan gaafa isin walii galtan yoo isin tokkoomtan yoo isin walii galtan yoo isin kar tokko deebitan
furmaanni ni dhufa. Yoo san ta'uu baatte immoo yoo isin akkana jettanii gamaa gamanatti adda horiitan furmaanni Oromoodhaa hin jiru. Kanaaf hanni gartee annin an dhaabaa jiru qabsoon sun galma geesse kanin an ja'u gaafaan an akkaan ani hin barbaadu akkaataa qabsoo wareegamtoonni qabsoo bilisummaa Oromoo sanitti irra wareegaman wanni isaan irra wareegaman san ol baatee dubbatamte. Gaafa alaabaan isaan jala wareegaman sanni xiqqaattu Oromiyaa keessatti bakka qabatte. Kanaaf sun hundinuu argamaan jirtu. Sun hundinuu tokkummaa dhabuu keenyaatu kan hunda fidee tokkummaa jaarmoota keenyaatiitu kan hunda fidee. Kanaafuu jaarmayni keenya walii galaa nama homachuurra jaarmayni keenya ifit deebi'ee ifaa homatuun isaaniin jedhan kanuma wanni isaanii dhaaf. Jaaladachaas dubbii gurguddaa dubbattee hedduu galatoomii daawwattoota walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan qophii haala yerootii fi seenaa gootota bilisummaa Oromooti kan waliin mari'achaa jirru jaalle bohaarsituu obsaa fi jaalle magarsaa qilxuu fi jaaldachaas amumaati. Tole jaaldachaas dubbii kee ammaa kana sila jaal bohaarsituun jetteetti rakkoon keenyaa jette rakkoon keenyaa rakkoo diinaayyuu miti rakkoo ol sakaaluuti rakkoo walirratti ol dhaga'uu dhabuuti rakkoo anatu caalaadha jetteetti atis jetteetta. Dhugaa dubbachuudhaaf dubbii gurguddaa kaaste hogganooti keenya gaafa adiin dhuftee namoota kaleessa diinaa wajjin waggaa 27 uummata Oromoo fixaa ture isaan keessaa hogganni isinitti dhufa jedhan dhaggeeffatanii gaafa biyyatti galan immoo waraana bilisummaa Oromoo uummata ofiisaafuu mirga hin qabne dubbachuus hin dandeenye jalqabumaa kaaseeyyuu uummata gabroome cunqursaa jala jiru isayyuu cunqursaa jalaa baasna jennee nuyi warri siyaasaa fi warri dhannoo qabu dhannee isaaf jennee qabsoofnu isaa waraana bilisummaa Oromoo sitti ilaanne jechuun dogoggora guddaadha. Dogoggorri ta'e hedduudha. Kana keessa deebinee ol qeequudhaan miti garuu ammas kan diinni nurratti roorrisaa jiruuf tokkummaa dhabneeti. Sila jaalli bohaarsituu ammas irra deebi'een jira jetteetti qabeenya qabnaa jette hidhannoo qabna gootota qabna beektota qabnaa jette garuu kan nuun dhabne tokkummaadha. Kanaafiti dubbiin kun kan diinni nurratti roorrisaa jiru kanumaafi jette. Mee jaalle magarsaattiin deebi'a. Jaal magarsaa irratti nuu dabalta yaada jaaldachaas kaase kana. Maali hogganoonni keenya qabsoo kana dhiibanii fidanii irratti wareegamanii hogganni kun irra guddaan wareegameera irra guddaan isaa dadhabeera irra guddaan isaa miidhameera akkuma beektu immoo wareegamni guddaatu qabsoo kana irratti kaffalame ilmaan Oromoo baha dhiyaa kaabaa kibba inni baha dhiyatti dhufee wareegame fakkeenyaaf akka jaalle namoota hedduudha jaalle milkeessaa gadaafaa inni dhiyaa baatti akka sila kaaftan jaal gammachiis dhaabaafaa ristiin maanaafaa wareegaman giddugaleessaa jaal laggasaa waggeefaa dhufanii dhiyatti wareegaman kunnoo baalee irraati jaal goota bobbaas yookaas amad buneefaa dhufanii dhiyatti wareegaman bahatti akkasuma jaal maamadaliinfaa hedduutu bakka garaagaraatti wareegame wareegamni kaffalame Oromiyaa irratti salphaa miti kana yaadachiisumaaf hin jedhe. Mee wareegama kaffalame kana maaliif itti qoosame qabsoon adda bilisummaa Oromoo waggaa 40 deeme hoggana ititaa dhabuusaati moo beekaa dhabuusaati moo maaliif itti faranjiin isa akka barbaadde jetti maaliif ni dhaabichisi fakkeenyaaf gaafa kottaa jedhanii akka badiidhaaf waamanutu beekanii ariifatanii galan gaafa darbeoo gaafa chaarterii sana'oo akka sila jaaldachaas jedhe uummata keenya obbarsiisnaa isa lafa nun beenne baafdiyaa keessatti nu beeka isa olii gala nun beenne obbarsiifnaa jennee dhannee chaarterii seenne chaarterii gaafa seennu immoo bu'aa gurguddaa 2-3 buufannee deemneerra tokko kaartaa yookaan maappii yookaanis immoo daangaa Oromiyaatu sararamte gaafa sana tokko immoo afaan Oromootu wannoota lama alaabaan Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo biyya sana keessatti ni fudhatame. Miilana maal ta'e addi bilisummaa Oromoo maaliifiti dhiibamee galee sadarkaa kanarraani qabsoo bilisummaa Oromoo ga'e jettee yaadameerraa nu kaase. Jaalan baay'ee galatooma yaada gurguddaa haala yeroo irratti hundaa'ee kaastanii jirtanii jaallan dura dubbatanii baay'ee haa galatoomanii dhugumatti qabsoon bilisummaa Oromoodhaa ta bishaaniin magartee as geesse osoo hin ta'in tan dhiigaan magarte tan gootootan Oromoodhaa kumaatamaan itti wareegamanii as geesse tanumarratti wanni
duubatti nama hambisaa kiiloogiraamii 100 meeqa dhiiga nama irrisaa jaallawwanummaan kaleessa itti beelaawanii itti dheebootanii hidda mukaa itti nyaatanii qabsootanaaf jecha akka bineensaa akka urunguudhaa kan namni namaa sa'an isaan reebu kan arku kun qawweerraa hiikachuuf itti fiigu kan shiftaan baanan kanaa jee itti fiigu kan oraat baananii jee itti fiigu qabsoo hadhooytu mi'aa hin ta'in keessa dabranii har'a gahanii har'a yeroo ummanni Oromoodhaa ilmi daa'imni dhalateetuma afaan baratu Oromoo ta'uusaa if beeku. Ilmi dhalatee afaan baratu dubbachuma beeku. Intalaas ta'ee gubbaas ta'ee ati maali yoo jetteen Oromoodha jiru. Kuni sadarkaa gurguddaadha. Sadarkaa gurguddaa kana jechuun baay'ee bakka nama gammachiistutti har'a deebi'ee diinni kaleessa qabsoo cimtuudhaan ofirraa kuffisan kan biraa isaanuma san keessaa dhaabuma san keessaa dhaabuma ofirraa nu gataa ture wayyaanee keessaa ilmi dhalate ilmi isaanuma keessaa dhalatee isaanuma keessa guddatee isaanuma keessatti achi ga'e osoo paartiin san hin jijjiiramin isaanuma san keessaa nama dhufe itti amananii jala galuun takka badii gurguddoo uummata Oromoo irratti yakka gurguddaa hojjechuudha. Abba fadhee ta'e lamada yeroo galaa jaaniin haal duree tokko malee akkanumatti ka'anii galuun yakka dabri diinni isaan nama seena jennaan cinaacha laafaan nama seena cinaacha jabaadhaan diinni nama seenuu hin danda'u. Cinaacha kamtu laafaadhaa nuuf bitama nuuf dhagaa jechuudhaan hooggantoota qabsoo bilisummaa Oromoodhaatti hadhaa bu'aa bahii meeqa hadhaa qabsoon qabdu mi'aa osoo hin ta'in hadhaa jenna malli cimfamne kan qabsoon qabdu keessa bahanii itti dheebootanii itti beela'anii qabsoo asiin gahanii bakka har'a rabbiif galanni haa gahu waaqaaf galanni haa gahu dachaanii ilmoon dhalatte Oromoo ta'uu if beektu ani Oromoodha jettee falmitu waan fedhaa deeggartu kana laaftuu sirrii jechummaan ilmi Oromoodhaa ani Oromoodha jechuu if beeku kun laaftuutti hin dhufne dhiiga gootootaan hin dhufe dhiiga jaallaniitiin hin dhufe dhiiga kumaatamaan itti dhangalaasanii hin dhufe hadhaa meeqa itti dhuganii gootota meeqa itti dhabnee hayyuu meeqa itti dhabnee har'a as geenye bakka har'a as geenyetti diinni qaama laafaa keenya sobee koota bilisoomne gala jechuudhaan har'allee ni bilisoomne jedhanii warreen dibbee dhawaadhaa jiran kan osoo ilmaan Oromoodhaa dubbamaa jiranii osoo hooggantoonni qabsoo bilisummaa Oromootti guutumatti hayyoonni qabsoonni siyaasaa hundi mana hidhaa keessa jiranii osoo hayyoonni hundi hidhaa jiranii osoo waajjiroonni dimokiraasummaan silaa jiraate waajjiranumaan hin dhufan waajjira dhaabbilee siyaasaadhaa hin dhufan dhaabbilee siyaasaa dimokiraasummaan dhugaatan silaa jiraate baay'isanii kootaan hundorgomaa jedhanii baajjata akka ifiif na filadhaa duula na filadhaa geggeessan baajjata dhaabbilee siyaasaa hundaaf illee kannanii kunooti isin baay'inni keessan kanaati na filadhaa duula na filadhaa geggeeffadhaa jedhanii miidiyaa walqixa kannanii fi akka dimokiraasummaan keessutti san odoon tahin har'a deebi'anii warreen karaa nagayaatiin qabsoomna jedhanii biyya galan isaan hidhaanii dhuudhaa fi waajjira isaanii dhaamsuudhaa fi miidiyaalee dhorkachuudhaa fi isaan shoorar keessaa godhuudhaa fi gochoota addaa kana osuma argaa jiranii warreen kalee hadhaa san liqimsan hadhaa san keessa dabranii as gahan isaan saniif gowwoomanii isaan jalatti galuun anamaan an dhageenye tiyya qofti maan deemne yoo tiyya qofti hin deemu baate an karaa diinaatiinuu isin irratti hin tuulaadha malee kuni qabsoo Oromoodhaa geggeessuun haadha dhagaan abbaan fedhees lamada jalqabumaa'uu diinni yeroodha dura darraadhatti wal jaaran darraadhatti OPDO jaaran wanni OPDOon jaaramteef waan biroo osoo hin ta'in adda bilisummaa Oromoodhaa waan uummata Oromoo callaa taatee fadhii uummata Oromoo ta'in jaaramteef fadhii uummataatiin waan jaaramteef waan diinni hin gurmeessiniif jecha isaan kana gaacheena maal gooneenii ifirraa dhowwinaa jechuudhaaf OPDOon deengida darraadhatti jaaramtee dhugaa dubbachuudhaaf malee uummata Oromoodhaatiif hin jaaramne uummanni Oromoodhaa fadhii ifiitiin iftee kan jaarre OPDOodha. Dabranii har'a hooggantoonnummaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yeroo dheertuu itti lafee seenaa dheertuu qabu.
qaban waan baay'eedhaas hojjetan bu'aa bahii meeqa keessa ba'an kanarra isaanillee nuti waa jechuun nurra afaan keenya ulfaatu deebi'anii mootummaa kanaa wajjin dhaabbatanii filannoo sobaa tanallee dhugaa fakkeessuudhaaf filannoo sobaa kana mootummaa gabroonfataa amma jiru kanaaf dhugaa fakkeessuudhaaf isaanii wajjin dhaabbachuun ajaja dhaabaa osoo hin ta'in ajaja mootummaa sobaa gabroonfataa kanaa fudhachuudhaaf dhaaba keessaa fottoquun baay'ee hedduu nama dadhabsiifti hedduu nama rakkifti hedduu namaas gaddisiifti tahee ammoo dhaamsi maayyiidhaa kan hin qabu jaallan keenya isin jaallan keenya qaama keenya qabsaa'ota keenya kalee bu'aa bahii meeqa keessa baatanii qaama keessanitti irratanii rasaasni diinaa meeqa isin hafee jirtan kanaafuu seenaa keessan hin belleessinaa dhaqqabaa qabadhaa amma yeroon wal bira jirtu kana keessatti hin mucucaatinaadha deebi'aa qabsoo keessan keessatti saba keessan keessatti deebi'aa qabsoo keessan deebi'aa yoo nuti walii hin galle ka ammaa kun dabraa jira mootummaan kun dabraa jira dhugaa dubbachuudhaaf ammaa uduu emmooni jiraadhaa wal keessa oofaa jiranii dabree kan itti aanuus ammaas numa gabroonfata yoo ani nuti walii hin galle beekaadhaan kan kanatti aanuus numa gabroonfachuu deema kana eenyu kan nu godhu nuyi jallaa keenya nutu qabsoorra turree qabsoo keessa ciccinnee qaamni keenya laamshaawee rasaasni qaama keenya jiru deebinee yoogaadha ajaja diinaa fudhannee ajaja qabsoon bilisummaa Oromoodhaa ta'u bulummaadhaa san dinnee waajjira diinaa keessaa as garagalle wanti takka tan galmanuu keessa hin jiru waan kana ta'eef dhiiga ilmaan Oromoo gootota Oromoodhaa kan wareegamanii qabsaa'ota Oromoodhaa kan wareegamanii san sodaadha rabbi isin umillee sodaadha hangam takka qabsoo tanaaf quncee mukaa nyaannee fincaa walii dhinnellee beekaadha qabsoo teessanitti karaa qixa sirrii ta'een yoo rabbii guddaa sodaattan deebi'aa ta'etuun dhaamamaa fadha. Hedduu galatoomii dubbii gurguddaa jettee tokkoffaa diinuma kaleessa Oromoo fixaa turetti har'as amananii itti of kennuun barbaachisaan turre achi keessatti modaqanii wal caccabsuunis barbaachisaan turre kan jedhuuf yaada gurguddaa kaaftee hedduu galatoomii dhaamsa keellee dhaammatteetta. Daawwattoota walabummaa News Network mariin keenya kun kan har'aan dhaabbatu miti itti fufa jaallan kanaa wajjin yeroo biraa mee jaalle bohaarsitu atis dhaamsa dhumaa qabdu nuudhaami akkuma jaalle Magarsaa gabaabsiitii marii keenya xumurarra gahaa jirra mee uummata Oromoofis waraana bilisummaa Oromoo sarraati har'a jiruufis waraana bilisummaa Oromoo sa duraan ture wareegamee yookaanis immoo mammadaa'ee miidhamee jiruufis uummata Oromoofis dhaamsa qabdu dhaammadhu. Hayyee galatoomii gaafii bareedaa na gaafattee hiree kannaa kennu keetiif galatoomii maaliif dhumarrallee geenye ani waraana bilisummaa Oromoo ka dur qabsoo tanaa rakkoo fi bal'oo keessatti quncee mukaa nyaatee rakkoof osoo hin jilbiiffatin osoo garaa isaatiif beelee jee diinatti harkan kennin qabsoo tanaa sadarkaa arra jirtu kanaan gahee ka lubbuun dabre rabbiin gartee rabbi haa dilii isaanillee rabbi haa araaramuuf jannata rabbi isaan haa qananiisuun jaa ammoo warra jiran hambaa hafee kanaan arras taanan borus taanan wanni isinti dadhabaa turtan jaallan kiyya kasir jiru kunis warra qaamaa irratee warreen isaan fakkaatan hedduudha ka qaamaa irratee ka gartee jiruu isaanirraa jiruun taane jiraataa jiru wanni isinitti qaama keessan dhabdan itti irrattan sun arra akka fedhallee ta'uu sadarkaa arra irra jiru tana ifa kana geessee jirti gammadaan jaan fuuldurri keenya ifa kanatti aansuudhaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo ka arra yeroo arraa tana dirree lolaa dirree qabsoo Oromiyaa keessa kutaa 11 keessa diina kokkee qabee lubbuu itti dhabaa jiruun isin wajji jirraa jabaadhaa nuti warri itti waa guduunfuu qabu nuti galaa warri itti guduunfuu qabu nuti isin wajji jirraa jabaadhaa waa takka fuuldura keenya ifa qabsoo keessatti gatantaruun rakkoon dhufuun wanni hedduun nama mudattu wama jiru akkuma gartee ati injifachuu qofaa fi miti kadeemtu silaa arra sadarkaa arra yeroo arraa tana takkaan dhageenya mootummaa dhufee dabre keessatti ilma keetitu nama amata 18 oli namni ittiin gaafatamu haadha abbaan ittiin gaafataman ilma keetitu waraana keessa jira waraana bilisummaa Oromoo kusiira jedhanii gabbaasanii yeroo haadha fi abbaa amata 70 oli gabbaasanii dhaan keessatti
Oromoon fafa kana keessaa ibbaasuu qabdi. Ammallee akkasuma ilma keessumtu akkas tajanii ilmaan haadha abbaa biratti haadha ilmoo ajjeesanii haadha irra teessaa jiran. Haadha manaa abbaa manaa biratti haadha manaa isaa gudeedaa jiran. Oromoon kana keessaa ibbaasuudhaaf karaan tokkichi nuti qabnu waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu qofa. Karaan tokkichi bilisummaan nu geessu uummanni Oromoodha. Waboo gargaaru, waboon isiniif jirra, isin wajji jirra jee waboo gargaaruu qofa. Karaan uummanni Oromoo qawween gabroome, qawween bilisoomuu qaba. Namni afaan qawweetiin gabroome, afaanuma qawweetiin bilisoomuu malee bilisummaan kadhaan hin dhuftu. Uummanni Oromoodha waboo cinaa dhaabbachuu, waboo deeggarsa waboo bakka jirtanitti namni addallee yoo waan fedhalleen adda ta'e gargaarsa waboo irratti tokko haa taanu. Waboo bira dhaabbachuu irratti tokko haa taanu. Kanaafuu awwaliin ammallee uummata Oromoo hayyoota Oromoo warra ifiin jiru waniin kadhadhu. Ani hayyusii miti ani maan beeku akka nam tokkotti waniin isaan kadhadhu warra wahii beeynajuu kanaan. Akkuma jaalli reemta rabbi sodaadhati. Hogganoota biyya jiru rabbi sodaadha jeesanitti warri wahii beeynajee miidiyaa kanarraa ol bahee haasu. Mariin numa godhamtii hojiitti ni hiikamtu. Rabbi sodaadha. Karaa Oromoo tokkoomsu. Karaa Oromoo tana walii galchu. Oromoon abaarsa qabdi. Please waan Oromoo tokkoomsu. Maaliif quboo fi madaa jettee ofirraa murtu laaltee fayyifatta. Waan walitti nu firoomsu, waan nu fayyisu, waan xixiqqoo fi namni gamaa gamoo re'ee laga gamaa gama dhaabbatee wallaaluu miti. Yeroon irraa yeroo akka bineensi tokkootu jira laga afaan ka hogguu gubbarraa risaan fuudhuuf ka'e walitti dhufee cufatee goflaa isaa cululleen gubbarraa dhufte fuudhuu hin dandeenye tokkootu jira. Oromoon arra silaa yeroo amma rigurtu kana akkasitti walitti jennee akka diinni nu seenne ifirraa akka yeroo dhorkinu jirra dafa facaanee tokko tokkoon nu guura. Kanaafuu walitti haa tokkoomnu akka bineensi afaan hin beekne walii tumsee goflaa walitti cufee bineensi gubbaa dhufe fuudhuu hin dandeenye sanitti Oromoon afaan beekna afaan tokko dubba nuti saba tokko qaama tokko ni gabroomne gabrummaa tanaan nurra kute. Ummata keenya kan gabrummaa galaa baasudha. Please warri wahii beekna je'ee miidiyaa kanarraa waa haasu. Karaa walitti nu fidu, karaa waliin nu firoomsu, karaa gartee tokkummaa keenya cimsu irratti haa hojjetu. Ammoo ta xumuraa wanneen dhaammat waraana bilisummaa Oromoo bira haa dhaabbannu. Waboon abdii sabaati, abdii biyyaati. Kanaafuu rakkina yerootiif hin jilbiiffannu. Ja'a rakkoo dhibboof jilbiiffadhee irbuutiyyaa sirraanfadhee boodattiin deebi'uu salphina goggadhee qabsoo kottaan fufaa moohuu koo abdadhee qabsoo kottaan fufaa moohuu koo abdadhee haalli qabsoo hamaan kunni jijjiiramaa haalli qabsoo ulfaataa kunni jijjiiramaa fira siyaada bahuu numa dhaqqabamaa obsimee qalbii toon jarjarin suutumaa dambooba qabsootii hin hawwiin koo guutamaa dambooba qabsootii hin hawwiin koo guutamaa rakkoo dhiphaaf jilbiiffadhee irbuutiyyaa sirraanfadhee boodattiin deebi'uu salphina goggadhee qabsoo kottaan fufaa moohuu koo abdadhee qabsoo kottaan fufaa moohuu koo abdadhee tira gaddisiisee diinan gammachiisu tira gaddisiisee diinan gammachiisu moohuun Oromoo ta'a naman shakkisiisu maqaa dhaabaa kootiif kiyya sin balleessu marroo dhiisee ganee gara hin hammeessu waboo dhiisee ganee gara hin hammeessu. Galatooma kanumaan isinirraa gabaabsaa hedduu galatoomaan isin jaa nagaatti. Jaalle bohaarsituu dhugaa jaalle bohaarsituun akkuma jalqaba irratti kaasnee artistiidha, qabsooftuudha, qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti silaa akkuma beektan shamarran ganteen beektu, shamarran qabsoo jeetteen beektu, shamarran aangoo irratti ol dhabdeen beektu, jeeqxees hin beektu. Jaalle bohaarsituu hawwisoo amma nu jetteef galatoomii waan dhimma kana irrattis yeroo biraan mari'annaa dhiiroo kufanii ka'uuni bu'aa bayii qabsoo keessa jirudha jette jaalle bohaarsituun. Kufanii ka'uuni numa jira. Qabsoo keessa takka qabsoon bu'aa bayii qabdi takkan kufu takkan ka'u. Kun immoo harka naman kennisiisu dhumarratti sabni cunqurfame yookaan dhugaa qabu ni mo'a jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo har'aatiin immoo
kuno isin booddee jirraa isin hin ganne isin biraa namne jettee uummata Oromootiin immoo waraana keessan jabeeffadhaa. Uummanni humnaan cabe humnaan deebi'ee mirga isaa deeffataati uummata keenya waraana keessan jabeeffadhaa jettee hedduu galatoomii dhaamsa keetiif waan hundumaaf jaaldachaas mee atiis mee walitti qabiiti waan irratti mari'anne kanaaf waan amma jaalle bohaarsituun jette waan jaalle Magarsaa Qilxuu jedhee fi waan gurguddaa silaa soorte irratti waan gabaabaa tokko nu jedhiiti dhaamsa keedhumaa waraana bilisummaa Oromoo sarara lolaa jiruuf isa kanaan dura miidhamee akkuma kee madaa'ee rakkoo garaagaraan rakkina gadadoo jiraachaa jiruufis uummata Oromoof dhaamsa qabu dhaammadhu. Galatoomi tokko kaduraati abbaa walaloo kana hamma isiin sirbite kana gurbaa walaloo tana barreesse kanaa fi gurmuu soolee jedhaniini gaafa chaartara keessa jiru sun chaartara ban sun abbaa birgeedii ture ni wareegamee rabbi rahmataa godhuufi amma waa hedduun argaa jira waa hedduu argaa jirra waa hedduullee barree lafa bubbuluun kunillee waa hedduu nu garsiise jaallan jalaa wareegamuu amnee hafuun tunillee waa hedduu nu garsiifte. Wanni ar'ata haa jiru kun akka abbaan fedhena jaalata abbaan fedhena jibba wanni amma deemaa jiru kun waanuma nuti bara 1985 hanga 1989tti 91tti jechuudha. Gobeelletti walirratti godhaa ture. Ammallee deebi'ee 91 kibba Booranaa irratti taa'aa ture. 98 ammas haaratti irra deebi'a. Oromuma jechuudha. Har'aan tana yoo laalte engadda silaa gaafa jedhanama reefullee jeetiin ture gaafa mootummaan addunyaa waliin nu qabdee mootummaan tun isin harka jirtu gumja lakkii jarri kun nun ta'u nuti aangoo tana hin fudhannu ka Oromootti aangoo tana fudhachuu keessa hin jiru jee silaa bilisummaa Oromoo gaafa san diduu qabu akka Oromootti gaafa imaanaa nu kennan san diduu dhabneeti gaafa san tole jee bilisummaa Oromoo tole jechuun qabu har'aan tana warra nuti Oromoo miti jenneen har'a qubatti laannu kana silaa gaafa san nuti Oromoo miti jechuun ni qaba kan ani wanni nan jechaa jiru ammallee ammas yoo taate Oromoo wal fixaa jira kan dheqee Oromoo fixaa jiru kan gaddeemee Oromoo fixaa jiru Oromoo achi lolu jiru sun ijoollee qabee dubbisu gunna si qabee dubbisu Oromoo har'a walii galuu dhabuu keenyaan diinni nu jidduu seenee har'allee nu galaafataa jira wal nu ficcisiisaa jira nuti bakka walitti dhiyaannu wal harkifachuurra nutis rakkoon nuti qabnu Oromoo rakkoon nuti qabnu keessattuu jaarmeenii siyaasaa keenya kaayinan keessattuu wanni nuti qabnu nama firoonfachuurra nama alagoonfachuu wal firoonfachuurra wal agoomsuu kanatti irra baay'an. Dhageesse kanaaf Oromoon tun wal alagoomsuurra wal firoonfachuurra silaa diinaaf wal kennuurra diina wal goonee diinarratti wal siisuurra akka diinarraa itti wal harkifannurratti hojjannee gaariidha kan juun qabu. Maaliif amma ani wanni argaa jiru hedduu natti hin tolu. Amma yoo laalte eega qabsoon Facebook gubbarra deebite garuun qabsoon tun deemtuu irraan beektu. Kara qabsoon tun irraa soso'aa jirtu gara itti deemtuu fi gara irraa sosootuuf kara itti sosotu har'aa qabattuu hin beektu. Kun kanaas ichi arrabsa har'aan tana si wajjin ta'eeti gara sanbarooda boru yooni dhaqee achiin rakkoon arra deemaa jirtu tuni arraa miti tanammaan tan irra deemaa jirtu kun gaafni karaan gallakkifameef gaafni anjalaa gale gaafa xayyaaraan wallagga dhaamaa jiru jedhame lakkii Oromoo dubbiin tun ammarraan kaasaati mootummaa tanaa waan jettan jaa itti dubbadha cal jinjiina kararratti deeffadha ichi har'aan tana garas dhaa jiru kun boru isinitti dhufa taa'aa gaafa jennu Facebook amma namni irraa jiru kanarra barreessine oguu gallakkifnu nama dhaga'uudhaaf har'a garuu qabsoon tanamaa taate tanama haqa rabbi yoo fete lubbuu nama tokko qabsoon tanamaa taate tasabaati miti qabsoon gaafa qabsoo sabaat deebite walitti deebi'a namni ana amma gara kiyyaa Oromoodhaaf qabsoon hangaan godhes godhe Oromoodhaaf lubbuu tiyyaas kenne rabbiin na baase ittis wal madaa'e ittis caccab ittis warree dargii keessaas itti wareegame tana keessaas dargii keessaas itti madaa'e tana keessa illee itti madaa'e alhamdulillah rabbiin lubbuun hambise asiin nagee warriin an isaan biraa wareegame isaan na biraa wareegame kan an biraa madaa'e sun tokko har'a namni maqaa kaasuus hin jiru qabsoon bilisummaa Oromoo illee lakkoofsiisiin nama dhumee kan isiin lakkaawwattu nama kumshan lakkaawwachaa jirti 2015 as lakkaawwachaa jirti 2015 achi nama dhume tokko illee lakkaawwachaa jirti
gaafa qabsoon bilisummaa Oromoo namoota gartee kan dura wareegamee fi hamaayii tana wareegame walitti maktee hundi wareegamtoota keenya jettee walitti dachaan. An ammoo akka nama tokkootti qabsoo bilisummaa Oromoo irratti nama wareegame wallee jaallannu biraa wareegame galmee isaanii hangaan dabda'utti niin galmeessa. Ammoo kan wal fixaa jiruuf kan wal dhabamsiisaa jiru ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromooti. Dheengadda har'aan tana ani waan na qabu jira. Jarri kun diina keessa turuu isaanii namni haaluus hin jiru. Diina waliin turuu isaanii namni haalu hin jiru. Garuu diinaa wajjin jara ture kana gaafa mootummaan addunyaa teessee aangoo itti kennin oguu jettu tole jennee fudhanne sani aangoo itti kennin. Har'a gartee isaanuma kanaa dhiiroo gaafa san walii jenne nuti aangoo isin kenne maal jechuu dadhabe bilisummaa Oromoo gaafa san isaan wajji dhufanii asitti mari'an oguu isin dhuftee asitti wajji mari'attee san jette aanguma tanaa aangoo tana akka isin fudhattan tole jee isin fudhatee nuyi nurraa gad dhaabbadhaa jechuun nima dadhabe walii galee. Kanaaf wanni nan jedhu yoo walii galan yoo warri biyya keessa jiru san walii gale ijoollee biyya alaa ijoollee qabsoo jirtu dirree keessaa qabsoo jirtu rakkoon isi rakkoon qabdu. Rakkoo warra biyya keessa jiru kan mootummaa bira jirutu rakkoo qaba malee ijoolleen biyya keessa lolarra jirtu taddee ani mootummaa tanatti hin galu jettee achi jirtu rakkoo waan nuuf furamuu qaba jette isi waan lafa kaayattee jirti waan lafa kaayatte san akka isi wanni san hin guutamne numa warra achi keessa jiru warra gartee karaa nagaatiin Finfinnee keessa jiru san tuutu rakkoo san hunda uumaa jira isaan sun haasirraa wani walichi keessa jiru san haa wal sirreeffatu gaafa isaan wal sirreeffatan ijoolleen rakkoon qabdu. Namni atis qawwee qabattee otti gad deemte isa jeesuuf deemta. Hasisu irra taa'u ofirraa sittisuun dirqama isaati. Kanaaf rakkoon qabsoo bilisummaa Oromoo Finfinnee keessatti sakaalamtee jirti Finfinnee keessaa hiikamuu qabdi. Sakaalaan isichi sakaalamtee jirti. Qabsoo deemtee Finfinnee deeyte Finfinnee irraa gara Baardaarii fi gara wanti kana ofirraa achittisuu dhiifne asii fuunee gobeellee fi daabusii gad deebisuu dhiifne mee Oromoon tun haa tokko taatu jennee irratti walii galuu hin jaane kana gabaabatti wanneen nan jechuu barbaadu hundumaafuu atis waan nu gaafatu qabdu dhiistee waan biraan nu gaafachaa jirta silaa waanuma jaallan wareegamanii kan duraanurraa wareegame kan seenaan isaanii dhokatte kana silaa gabbaafnee dubbachuu qabna kanumarra taasisuu qabna. Akka har'a sadii taanee mari'annetti itti fufa gaaffilee amma jedhame kanas gaaffii kabiraas itti fufa. Nuyi sadan wal ittaansinee ni mari'anna waliin akkuma amma jirru kanatti guyyaa beellamannee jechuudha. Daawwattoota walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan qophii haala yeroo fi marii seenaa gootota Oromooti. Kan waliin mari'achaa jirru Jaaldachaas Amuumaa, Jaalle Bohaarsituu Obsaa, Jaalle Magarsaa Qilxuuti. Jaallan kun qabsaa'ota gootota hambaa goototaatii fi namoota bu'aa bayii hedduu keessa darbanii lubbuudhaan har'a jiranidha. Akkuma sila Jaalle Dachaas jedhe gariin isaanii dargii keessattis madaa'anii bara wayyaaneettis madaa'anii jiru. Qophii keenya kanarraa utuun xumuratiin dura kan Jaaldachaas jedhe qabsoon Oromoo rakkoon ishee amma Finfinneetti galtee Finfinnee keessatti ol jeeqaa jirti. Rakkoon biyya alaa jiru isin keessa jira. Warri biyya alaa jiru immoo hoogganas ta'u qabsaa'oti miseensonni gameeyyiin bilisummaa Oromoo maaf bakka tokkotti dhuftanii teessanii mari'attanii qabsoo keessaniin furgaastanidha kan jedhudha. Jaallan hedduu galatoomaa marii bareedaa mari'annee yaada isa darbe kan goototaa kaasuun har'a immoo maal keessa jira maanaan keenya isa jedhudha. Fakkeenya tokko ammas jetteetta Jaalle Dachaas kan wareegame waa'ee 5,000 fincilaa asiituu nama 5,000tu dubbatamaa jira malee qabsoon bilisummaa Oromoo 500,000 600 wareegamee jira waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti waggaa 50 ol deeme waan ta'eef. Kanaafiyyuu dhimma kana irratti ammas deebinee mari'annaa dhugaa dubbachuudhaaf waamicha keenya kabajanii asirratti argamtaniin waliin gaaffiif deebii kana gochuu keessaniif Jaalle Bohaarsituu, Jaalle Magarsaa, Jaalle Dachaas galanni keessan bilisummaadha. Qabsoo kanatti dadhabdaniittu, itti miidhamtaniittu, qabsoon kun kan keessan, qabsoon kun kan keenya. Warri har'a qabsoo kana nurkaa fuudhee deemaa jirus kabaja nuuf qabaachuu qabu. Nutillee kabaja isaaniif qabna. Akkuma Jaalle Bohaarsituun jette, walumaan jirra waan ta'eef. Hedduu galatoomaa marii keenya har'aa asuma irratti xumurannaa kun qophii seenaa gootota Oromoo kan walabummaa News Network irratti darbuudha. Jaallan hedduu galatoomaa.
Galatoomiti ani akkan jeeti qabsoon gara daabusitti gadin deebisina gobeellee gadin deebisina achitti gadin deebisina finfinnee geessi achumarratti fufa haaratti nutti gadin deebisana jechaa jira kanaafuu hundumaafuu galatoomatillee nu afeeruu keetiifi warra tatanarra caaltuu boorabbi nu haa godhu. Mari'anna mariin keenyatti fufaa hedduu galatoomaa. Jechuun kun gara baardaar irraati gara gooballeefaa gara daabbusfaa kana wayyaa. Jechuu kooti finfinnee keessaa boba'uu hin qabdu qabsooni inni kun egaa qeerroon isin beeku hedduu galatoomaa.